Yooyyaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota keenya nageenyi keessan babbaraadhaan isiniin jecha hordoftoota fi kabajamtoota keenya sagantaa keenya kan biraatti waliin deebinee jirra. Sagantaa keenya waliin akkadumaan waliin turaan affeerraa keenya kan yeroo hundaati. Har'a immoo seenaa artist Haacaaluu Hundeessaa gabaabaa tokko isinii qoonnee akkasuma wareegamaa artist Haacaaluu Hundeessaa kan Oromoon biyya alaatii fi akkasuma biyya keessa yaadannoo cimaa godhaa jiru. Xiqqoo isin dhageessaa laayikii gochuun sabskiraayib gochuun sheer walii godhaa isin jechuun barbaada. Arjooma keessan laayikiin nu garsiisa. Yaada keessan karaa koomentiitiin nu qooda. yuutuuba kana immoo warri haarawaa taatan jiru miidiyaa kana sabskiraayib godhaa jajjabeessa isin jechuu barbaada. Kan biraa immoo hawaasi keenya kan agartee biyya nuti keessatti argamnu yaada gaggabaabaa waa'ee dhimma artist Haacaaluu Hundeessaa irratti kennatee jira. Kan isin affeeru taati seenaa gabaabaa kana booda walitti deebina. Guyyaan har'aa guyyaa Oromoof gaddaa diina Oromootiif immoo gammachuuti. Guyyaan isaa waxabajjii 29 bara 2020 jechuun waggaa 4 har'aa jechuudha. Guyyaan sun guyyaa tokkicha qixxee dhibbaa artistii kabajamaa fi jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaa diina Oromootiin Oromoon itti dhabdeedha. Haacaaluun Oromoodhaaf weellisaa qofa osoo hin taane hayyuu siyaasaa fi goota dirree lolaati. Haacaaluun erga du'ee har'i waggaa 4. Garuu Oromoon waggaa waggaan guyyaa Haacaaluun wareegame jedhee yaadata malee eenyutu Haacaaluu ajjeesee jedhee kan gaafatu muraasa. Haacaaluun ilma Hundeessaa qofa osoo hin taane ilma Oromoo hundaati. Akkuma abbaan Haacaaluu jedhee humnan dhabe malee nama ilma koo nyaate nan beekaa. Nuti immoo humna Hundeessaa haa taanuun dhaamsa keenya bara baraan yaadachuu irraa dhiiga isaa baasuun irra wayyaan yaada keenya. Haacaaluu Hundeessaa nama dhiiga isaatiin qarshii guuran osoo hin taane nama lubbuu ofii kennaniifidha. Dhugaan ni qal'atti malee hin cittuun mammaaksa Oromooti. Gumaa Haacaaluu ni baafannaan dhaadannoo Oromoo hundaa ta'uu qaba. Haceekoo dhiiga kee Rabbi haa baasu, boolla kee daadhiin haa guutu. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya seenaa gabaabaa kanumaan xumurree jirra. Namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib hin godhin sabskiraayib gochuun maatii yuutuubii keenyaa akka taataniin dhaamsa keenya. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Bilbilli keen ka'u rukutamee keen dhagahee yeroo nala bahu lafatu naan maree amanuun dadhabee ol seenee gadi bahus sagalee keen dhabee ati diriirteetta Haceekoo fuulli kee gammachuun guutame riiba keessa jirta jedheen si kaasuuf muddame kaaseen si hamma morma keettan marame awwaachuu jechi kee ni dhuma wabuu milkuu giiftuu uummata keetiif tan isinumatu harkaa qaba. Haceekoo booyee sin deebisu iyyuu sin hambisu nutu si ta'e situ nuun miidhame miidhaa midhaan nyaannee miidhamnee muuxanne dhugaa kee baasurraa ukkaamamnee hafne dhugaa sobaan dhuguun dhiigaan dhiquun Hacee ajjeesanii boqonnaa argachuun akka hin taane beekaa ribanii jiraachuun warri Hacee ajjeestanii fi ajjeesistan dhugaa Hacee qeerroo fi qarree lola dhiiga Hacee qeerroo fi qarree lolaastan umurii keessan guutuu isin haa eeyyisiisu wal isin haa nyaachisu.